shukriin keeti yaa rabbi allah yaa rahmaani harkaanurra qabdee waggaan nu geenyaani walitti nu fidde kunoo jireenyaani assalaamu alaykum yaa jamaa ikhwaanii ali laa ilaaha illallah hundumti keessanii kan fagoo kan ni'oo kan dhageessanii bagaa rabbiin irraan ga'e umrii keessanii meeqa duniyaa irraa gale kan akka keessanii rabbiin sinii fadheeres umrii keessanii sinii qajeelchuu jireenya keessanii inshallah muraadas ni geessanii izni rabbal aalamiin nuttaraarami yaa mootii zalaalamii gara yaada kiyyaa tanachiisin geessa mina dhaggeeffadha wallaa dhageessisa ni nama naadaa kan jedhu hadiisa kanaaf eegaa turan ummanni kaleessa akkatti tikfatan taarika todeessa mee tokkon dubbadha waa'ee jaraa keessa qalbiin naa dhagahaa yaa jamaa boleessa seenaa dhiira rabbii gootawwan kaleessa jara diin islaamaa babal'ise keessa ajaa'iba rabbii kan dubbatame numne keessa seenaa tokkon dhaga'e yeroo dhiyoo keessa mucaa ajaa'ibaa taabiyoota keessa kan umriinsaa waggaa 17 keessa adageenyu qalbii rafenuu dammassa rabbiin nu haa dammasu hirriba sana keessa nuti seenaa gaarii hojjennu akka kaleessa nu gargaar hin dandeessa yaa rabbi yaa rahiimi nuttaraarami yaa mootii zalaalamii seenaa bareedaan kun baay'ee dagatame zabana islaamummaan keessa bal'ifame ummata ilaahiin jannataaf kaadime maal fakkaataa turana namni hime imaamul jawzii tunuuf katabee deeme kitaaba saaseffatu safu kan jedhame beekame yaa jarri waa beektan barbaadadhaameme silas kitaabni kamuu jira yoom dhabame waan imaamni mujaahidaa tokko nu hime ka jihaada keessattu tuuloluu dulloome abbaa kudhaamaa daarii jaala beekame beetullaahil haraam nuunaan gaafatame waahee maal dubbatame haa dhaggeeffannu faamiin nuttaraarami yaa mootii zalaalamii yaa haadha kanaarra isaa baataa seenaa qofa tafee dhabamuun kee kaataa dhabamuu baattullee lakkoofsa xiqqaata dhiira akkasitti jiru kophaa kee kam taata rabbii si kajeellaa nu deebiftaa laata anaa haadhu haadha adeessu ilmaan goota haadha mujaahidaa leenjiftuu ummata barsiiftuu hangafaa haadha rijaalota rabbiin kadhannu inni nuuf rahmata karaa isaatu furmaata haaliqa ardiif samii nuttaraarami yaa mootii zalaalamii kaateena simatte hankeessummaasiiti ati naan jette bar jaalallee rabbiiti baguma nagaadhaan irra dhufte nutti ansiifan qophaayati sookan kooti waytana agartu san hirriba keessatti kanaafan gammadee ife fuulli kooti dubbiina gammachiisu natti dudubbatti gammadeen harka koo hiitaddeeysitti rabbiin rakkoo hundaa sirraa fageesseeti naan jette afaanii yaa jaalallee kooti ansiifan qophaayati sookan kooti sila alimatu shari'aa diriirsa jaratu hojjete biyya agarsiisa agariin itti ture dadhabe kophaasa utuu bu'aan argin numteefi kadaansa warri irraa qara'e garuu darasaansa ilmi fuudhee suudii qaraasisuu keessa ulamaa dhume moo biyya sana keessa jaahila kan barsiisu fudhatta yaabboleessa rakkoo kan baaftanii deemtan biyya keessa qaama gabbifachuu dhaqa yaa rabbin nageessa afaan tuqara'ee qalbiitu hiyyeessa harra waa wallaallitti jiru as keessa yahudaan qamadiidhaan kafarsiifte hiyyeessa jaahila argatte beekaa yaali keessa jaahila nu baafaadhu lagatii keessa laga qawmiin muusaatti hidhame keessa kan banii israa'el dheeraadha seenansa nuti maanaan qarnii meeqa turre keessa gooftaa koon nageessaa nu baafadhu jalaa nutti arjoomii kenna keetu caalaa sila alimatu shari'aa diriirsa jaratu hojjete biyya agarsiisa agariin itti ture dadhabe kophaasa utuu bu'aan argin numteefi kadaansa warri irraa qara'e garuu darasaansa ilmi fuudhee suudii qaraasisuu keessa ulamaa dhume moo biyya sana keessa jaahila kan barsiisu fudhatta yaabboleessa rakkoo kan baaftanii deemtan biyya keessa qaama gabbifachuu dhaqa yaa rabbin nageessa afaan tuqara'ee qalbiitu hiyyeessa harra waa wallaallitti jiru as keessa yahudaan qamadiidhaan kafarsiifte hiyyeessa jaahila argatte beekaa yaa'e keessa yaa rabbi nu baafaadhu lagatii keessa laga qawmiin muusaatti hidhame keessa kan banii israa'el dheeraadha seenansa nuti maanaan qarnii meeqa turre keessa gooftaa koon nageessaa nu baafadhu jalaa nutti arjoomii kenna keetu caalaa waan obbolummaa keenya dhaabee gajjabeessu akka daa'iin hundi waan kana fardeessu jalqaba ofirratti kan hojiin geggeessu akka namni sarraa laalee of qopheessu rabbiin nu haa jabeessu nurraa qabu sharrii hojii karaa khayrii irratti nu gargaari
yaa obboleeysa koo maaf na jalaa didda sittaniyya kunoo guyyaa rabbii hundaa akkanaan hin jenne iyyitus maal fidda gaaf tokko milkeessuun malaa rabbiin guddaani wantan si waammadhuuf yaadni koonni guddaan faffaca'uu keenya aduwwi gammada diiniin keenya tokko yaadni keenya daddaa jawwiin kufrii kophaatti argatee nu hiddaa namuu haajaa dhabee qawli rabbii guddaa dhageenyu sagarruus taane jaamaa duudaa kanaaf karaa hundaan nutti hammaatee amriin hojii karaa khayrii irratti nu gargaari. Eegga darraba kee ilmaan namooti isheen summii cimtuu bofa akka buuti afaan kan kee keessaa teessee si hidditi nama hiddaan jira seeta yaa gowwitti gaafa waa hidditee suma taatessiti karaan biraan deemtu waa hedduudha jettee luugami sharrii ishee namni gamna taate qabannaan sharrii ishee kee milkiin tolteetti alaa muhammadin khayril khaliiqati. Nutorramni keenya summii akka buuti xiqqaa guddaan jettu hunduma hidditi dura summiin tuttee booda daawwaa gooti eessarraa dhageessi ilaala ammacheessite ofiifis hidduudhaa summii qopheeffatte erganni si jibbee yoo haqa itti himte kun sobuma jedha beekee akeekkate inna ga'uu batee jibbaatu isa cufti alaa muhammadin khayril khaliiqati. لك الحمد والشكر رب العالمين هند دور ربي غلط غلفنا موتيني ما غاري نترجم سنا كنو كن كرا رسول مبينا قوفتا تزير نوغي قرآن نمتنا ميتين فيد متانا نمتين فيد منوغر يا مولانا مي قرنا جنا يا جماعة إخوانا موجزا نبيا نفيدا قرآن خاتم الأنبياء والمرسلين نصلي صلاة على حبيبنا ربي نتروب سورة متساسنا صلاة تملأ غدا ميزاننا أمنوا دمافو بكم ستدرسا بكم سكر ربي تمالو قرچودا بكم سندرا واسدي بكودا إن شاء الله